Not since 2011 can a team retain this trophy, but Barcelona have done it tonight. They are the 2026 Spanish Super Cup winners. And what a game we've seen tonight in Jeddah. Fantastic entertainment, but it's Barcelona who prevail and retain their trophy. ባርሴሎናን ሻምፒዮኒ ዋንጫው ሞቶታ ስፔን ብራኩማ ለማፊ ዲግደሚጃ ተውሳ ከሌሳ ምርከኔፈቴ ከሌሳ ሳውዲ አረቢያቲ ደርቢ ኤል ክላሲኮቲን ባርሴሎናን ጎሊ ሰዲ ፊላማን ሪያል ማድሪድ ከንንጅፈቴ በረዶርጎሚቻቲን ዋንጫ ሞቶታ ስፔን ከሌሳ ምልከፈቴ ባርሴሎናኒ ተብኒ ከሌሳ ኩን ታባ ሐወታ ሙርኪን ወላና ረቲ ካንታስ ፈሜዳ ደርቢን ኤል ክላሲኮ ኩኒ ክለቦኒ ለማኑ walinjifachuudhaafi falmiin taasisan hawwataadha kan ture keessattuu taphni boqonnaa dura baay'ee hawwataadha kan ture Barcelonaan tapha boqonnaa dura guutumatti kan inni to'ateeti ture goolii afuritu boqonnaa dura kan galee kana keessaa immoo 3 daqiiqaa qisaasee keessatti kan galee kilabiin tokko goolii yeroo galchu tokko immoo battalumatti goolii biraa galchuudhaan miira garagaraati kan ture daqiiqaatti miirri taphattoota deeggartoota akkasumas leenjistoota jijjiiramaati kan ture darbii El Clasico kaleessa taphatameen Barcelonaan tapha kaleessaatiin jalqabaa hanga xumuraatti taphicha to'ateeti kan injifateera deddeebiin sarara peenaalitiin Real Madrid keessa seenaati kan ture Real Madrid ammoo itti sarratti xiyyeeffachuudhaan kubbaa deebisan injifachuutiin murkachaati kan ture daqiiqaa 34 irratti Raafina carraa Barcelona dursattiin qabachiisu argatee osoo galchiin kanafe turtii daqiiqaa 2 booda numti mataasaa Raafinaan goolii galchuudhaan Barcelona dursa qabachiisee Barcelonaan goolii 1-0 dursaa boqonnaa ba'uudhaaf dhiyaateeti kan ture sa'aatiin idilee kan boqonnaa dura daqiiqaan 45 xumuramee daqiiqaa qisaasee sadiitu kan dabalame abbaa murtee taphichaa garuu daqiiqaa 7 ol kaleessa kan taphachiisee daqiiqaa qisaasee kana keessatti garuu goolii sadiitu kan galee tapha kaleessaatii sochii gaariin gara gama Real Madrid mul'isaa kan ture Vinicius Junior ga'umsa dhuunfaa isaa fayyadamuudhaan daqiiqaa 45 xumuramee daqiiqaa qisaasee lammaffaatti goolii galchuudhaan Real Madrid kan walqixxeesse Vinicius Junior jalqabaa Jukunde fi Pedri gidduu ba'uudhaan ittaan suudhaan immoo Pau Kubarsi gowwomse goolii galchuudhaan Real Madrid gara taphaatti deebiseeti kan ture yeroo inni goolii galchuu taphattoota Barcelona hedduu sarara penaltii keessa kan turanii Barcelona itti suuratti hanqina guddaa akka qabus gooliin kun agarsiistuudha kan turtii daqiiqaa 2 booda immoo Robert Lewandowski Barcelona gara dursummaatti kan deebisee ta'us dursummaan Barcelona daqiiqaa 2 injaalle kan ture daqiiqaan 45 xumuramee daqiiqaa qisaasee ja'affaatti Gonzalo Garcia goolii galchuudhaan Real Madrid fi Barcelonaan tapha boqonnaa dura goolii 2 qixa kan isaan xumuranii boqonnaa deebii daqiiqaa 73ffaatti Raafina ofiif goolii lammaffaa Barcelonaaf ammoo goolii injifannoo sadaffaa kan inni lakkoofsee taphichis injifannoo Barcelona goolii 3-2 kan xumuramee daqiiqaa 91ffaatti dursaan taphattoota Barcelona Frank de Jong kaardii akeekkachiisa lamaan balleessaa raawwateen dirreedhaa kan ba'e daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee keessatti Real Madrid yeroo 2 carraa goolii qixxeessituu argatee taphattoonni kilabichaa ittiin fayyadamne Alvaro Carreras akkasumas immoo Raul Asensio carraa goolii argatan gooliigaa Barcelona Joan Garcia kan jalaa deebise keessattuu kan Carreras taphattoota Real Madrid mataa gadi kan qabachiiste kan ture tapha kaleessaatiin Kylian Mbappeen daqiiqaa 76ffaatti jijjiiramee gara daree kan seene ta'us taphataan kun qabxii taphaa jijjiiruu hin dandeenye taphoota darbanii sababa miidhamaatiin Real Madridiif taphachaa hin turre tapha kaleessaatiin Lamine Yamal goolii galchuu baatus garuu sochii ba'eessa gama Barcelonaatti kan inni mul'ise Barcelonaan waancaa mo'attoota Spainiin kan kaleessaa waliin waggoota 2 walitti aansee Real Madrid Saudi Arabiyaatti injifachuudhaan waancaa kana kan milkeeffate taphichaan booda leenjisaan Barcelona Hans Flick booneera jechuudhaan kan dubbateetti dabaluun boqonnaa dura haala addaatiin taphannee kubbaa fi taphicha guutumatti to'annee waliigalaan daqiiqaa 90 bifa barbaannuun taphachuudhaan taphicha injifanne jechuudhaan Hans Flick kan dubbate leenjisaan kun Barcelona fi
Bayern Munich keessatti yeroo 8 xumuraaf ka'uudhaan hunda injifachuudhaan riikaardii gaarii leenjisaa qabuudha. Leenjisichi waancaaf ka'ee hangammaatti mo'ameen beeku. Leenjisaan Real Madrid Xavi Alonso ammoo garichi haalaan morkateera tapha boqonnaa deebitiin morkiin taasifamee hawwataadha garuu nuti carraa qabeessa miti jechuudhaan Alonsoon kan dubbate. Leenjisaan kun hojii leenjisummaarraa kaafamuu fi amma yeroo kamuu caala dhiibbaan itti heddummateera. Inumayyuu miidiyaaleen garaagaraa kana booda hojii leenjisummaa Real Madrid irraa kaafamuu akka malu gaafamaa kan jiru. Odeeffannoo waancaa FA England darbuu Manchester United FA England keessaa yoo ba'u Arsenal injifachuudhaan marsaattaan of darbuusaa kan mirkaneeffate kaleessa Old Trafford Manchester United Brighton simachuudhaan goolii 2-1 mo'atame. Dorgommii keessaa kan ba'e daqiiqaa 12 irratti Biraajan Guruudaa akkasumas taphataan duraanii kan Manchester United Danny Welbeck goolii galchaniin Brighton 2-1 Manchester United kan injifate. Daqiiqaa 85 irratti Benjamin Sesko goolii galchuudhaan Manchester United gara taphaatti deebiseeti kan ture. Daqiiqaa 4 booda garuu gama Manchester United Sheelaa Laasiin balleessaa raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahuudhaan kaka'umsa taphattoota Manchester United bira ture gadi kan buusee dargaggeessi umurii 18 kun jijjiiramee seenuudhaan daqiiqaa 27 qofa dirree keessa kan ture. United leenjisaa jijjiiruus dirree keessatti garuu qabxii taphaa ammas jijjiiruu hin dandeenye. Amooriim hojii leenjisummaarraa kilabichi erga gaggeesse injifannoo malee malaatti kan jiru. Tokkoon mo'amee tokkoon qixa kan ba'e kaleessa deeggartoota isaa fuulduratti Brightoniin mo'atame. Waancaa FA England keessaa kan ba'e bara dorgommichaa Manchester United waancaa malee xumuruusaas mirkaneeffateera. Kana dura waancaa Carabao Englandiin kaleessa immoo FA Englandiin mo'atame dorgommii keessaa baheera Manchester United. Amma dorgommii Premier League England qofatu isaa fi Manchester United liigichaan hirmaannaa waltajjii Awurooppaa bara dhufu argachuudhaaf kan morkatu. Bara kana Manchester United waliigalaan taphoota 40 qofa kan taphatu. 38 Premier League Englandiin 2 F2 Carabao fi akkasumas immoo FA Englandiin taphateera. Seenaa Manchester Unitediin bara dorgommii tokko keessatti taphoota muraasa 40 qofa taphachuudhaan waggaa 111 booda riikaardii gadaanaa ta'uudhaan kan galmaa'e. Yeroo xumuraatii fi taphoota muraasa United kan taphate bara dorgommii tokko keessatti bara dorgommii 1914 bara 1915 taphoota muraasa kan taphate. Amma riikaardii gadaanaa kaleessas kan galmeesse dhiheenya taphoota 7 darbe keessaa Manchester United tokko qofa kan inni injifate. Sanbata dhufu Premier League Englandiin darbii Manchuaniin Manchester City kan simatu ni ta'a. Manchester Cityin tapha Arsenalitti osoo hin darbiin dura beeksisa baankii daldala Itoophiyaa dhaggeeffannee walitti deebina. Kaardiin keessan isin badhaasa. Qarshii 1,000 irraa galee maashina poozii baankii daldala Itoophiyaatiin kaffaltii yeroo raawwattan badhaasa qarshii 10,000 akka argachuu dandeessan beektu. Tokkoon bittaa fi gurgurtaa keessan gara badhaasaatti isin keessa. Muddee 22 amma Amajjii 21 2018tti maashina poozii baankii daldala Itoophiyaatiin bittaa fi gurgurtaa kan raawwattan abbootii carraa 300 tokkoon isaaniif qarshii 10,000 qopheessee isin eegaa jira. Kaardiiwwan baankii keenyaatiin bitadhaa badhaafama. Dambii fi dirqamni hojiirra ni oolu. Baankii daldala Itoophiyaa baankii yoomiyyuu itti of abdattan. Kaleessuma Arsenal dirree fiinaalaa Portsmouth goolii 4-1 injifachuudhaan marsaatanuuf kan darbe Mikel Arteetaan tapha darbeerra. Taphattoota filannoo jalqabaa 10 kan jijjiire Gabriel Magalhaes qofatu tapha darbeerra. Filannoo jalqabaatiin kan seenee boodarra innumti mataasaa Marley Salmoniin jijjiiramee dirreedhaa kan ba'e. Daqiiqaa 3 irratti Bishop goolii galchuudhaan Portsmouth dursa kan qabachiise. Daqiiqaa 8 irratti ammoo André Dozel goolii garee ofirratti galchuudhaan kan wal qixxeesse. Sana booda Gabriel Martinelli walitti aansuudhaan goolii 3 galchuudhaan haatriikii kan hojjete. Seenaa kubbaa miilaa isaatiin yeroo jalqabaatiif kaleessa haatriikii kan hojjete. Noni Madueke kaleessa rukutaa penaltii Arsenal argate osoo hin galchiin kanaaf goolii penaltii osoo hin galchiin hafuu baatus tapha kaleessaatiin kubbaa goolii galee 2 kan mijeesse. Arsenal kubbaa dhaabbateera. Ammas kan isa dhaabuun argamne kaleessa goolii 4 keessaa 3 kubbaa dhaabbateera. Rukutaa rogaarraa goolii 3 kan galchee kan kaleessaa waliin yeroo sadaffaadhaaf rukutaa rogaa goolii 2 fi isaa ol kilaboota irratti kan galchee. Portsmouth irratti kaleessa goolii 3 Premier League England ammoo
Newcastle United fi Leeds United irratti goolii 2-2 rukuttaa rogaarraa kan galche bara dorgommii kan Arsenal dorgommii hundaanuu taphoota 31 kan morkate kana keessaa taphoota 31 morkate keessaa goolii 22 rukuttaa rogaarraa kan galche goolii 22 keessaa immoo 17 rukuttaa rogaarraa kilaboota irratti galchuudhaan gama kanaan ammas sodaachisaa ta'uusaa kan itti mirkaneesse gama Arsenaalii tapha kaleessaatiin Kai Havertz miidhamarraa bayyanachuudhaan gara dirreetti deebi'uudhaan kan tapha baniisaa Premier League England bara kanaatiin tapha jalqabaa Arsenal dirree finaal Old Traffordtti Manchester United torbee jalqabaatiin yeroo injifatu taphateetti kan ture ergasii sababa miidhamaatiin osoo hin taphatiin kanaaf kaleessa gara dirreetti deebi'uunsaa filannoo sarara fuulduraa Mikel Arteta ni bal'isaaf kan eegamu kaleessuma West Ham United goolii 2-0 Queen's Park Rangers kan injifate Leeds United 3-1 darbii kaawuntiin injifachuudhaan marsaattaan of darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Sanbata Manchester Cityin goolii 11 Exeter City tapha injifateen Erling Haaland jalqabarraa eegalus goolii sun galchiin kana fi Kolis goolii 2 Antoine Semenyo taphasaa jalqabaatiin goolii 1 galchuudhaan tokko kan mijeesse Rodri Tijani Reinders O'Reilly Mark Aido Alenya goolii 1 kan isaan galchan Chelsea 5-1 Charlton Athletic tapha injifateen Hato Adria Bayo Gui Neto fi Fernandes goolii injifannoo galchaniiru. Aston Villa 2-1 Tottenham kan injifate har'a Liverpool Barnsley kan simatu ni ta'a. Odeeffannoo Liverpool waliin wal qabatuun Liverpool Conor Bradley miidhamni cimaa isa mudachuu kan beeksisee bara dorgommii kana gara dirreetti akka hin deebine beeksiseera. Kamisa darbe tapha Arsenal fi Liverpool irratti miidhamuun isaanii beekama. Guyyoota taanaan yaalii baqaqsanii wal'aanu akka taasifatu kan gabaafame Serie Atiin tapha eegamaa tureen kaleessa Inter Milaan fi Napoliin goolii 2 qixa kan isaan xumuranii Di Marco fi Hakan Chanahulu. Inter Milaaniif Napoliidhaaf ammoo Scott McTominay goolii 2 galcheera. Juventus har'a Cremonese Genoaan Cagliari waliin ni taphatu. Bundesliga Germany kaleessa Bayern Munich goolii 8-2 Wolfsburg tapha injifateen Luis Diaz Harry Kane goolii 1 yoo galchan Olisen goolii 2 kan galche. Tapha biraatiin ammoo Borussia Mönchengladbach goolii 4-0 Augsburg injifateera. Odeeffannoo waancaa Afrikaatti darbuu Nigeria fi Egypt marsaa walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Sanbata nusa xumuraan Nigeriyaan goolii 2-0 Algeria kan injifatte Victor Osimhen fi akkasumas ammoo Akor Adams goolii injifannoo kan Nigeria galchaniiru. Nigeriyaan ga'umsa olaanaa fi amansiisaa waliin Algeria injifachuudhaan marsaattaanuuf kan darbite tapha sanbataa kanaatiin Mahrez Aitnouri Bensibaayini akkasumas ammoo Chaibi filannoo jalqabaatiin kan fayyadamte Algeeriyaan daqiiqaa 90 keessatti kubbaa kallattii goolii eegee tokkollee osoo yaaliin taphicha kan isheen mo'atamte waancaa Afrikaa kanaan Nigeria qofatu taphoota taphattee hunda 5 kan injifatte. Taphoota kanneeniin Nigeriyaan goolii 14 morkattoota ishee irratti galchuudhaan goolii hedduu galchuunis dursaati kan jirtu. Alexiobi Osimhen Ademola Lukman taphattoonni kunneen Nigeria keessatti ga'umsa olaanaa taphattoota mul'isaa jiranuu. Nigeriyaan waancaa Afrikaa darbeen xumuraaf geesse Cote d'Ivoire'n waancaa dhabuun ishee ni beekama. Roobii dhufuu walakkaa xumuraatiin qopheessituu dorgommichaa Morocco waliin kan morkatu ni ta'a. Sanbatuma Egypt goolii 3-2 Cote d'Ivoire tapha injifatteen Omar Marmoush Rami Rabi'a fi Mohamed Salah goolii injifannoo kan Egypt galchaniiru. Cote d'Ivoire tilmaama injifannoo waancaa Afrikaattiin biyya argatte kan turte akkasumas ammoo shaampiyoonii dorgommichaa ta'uun ishee ni beekama. Sanbata darbee taphicha guutumatti to'attus daqiiqaa afuraffaarratti gooliin irratti gale Miira Garichaa kan jeeqedha kan ture. Gooliin jalqabaa kan Cote d'Ivoire irratti gale dogoggora Frank Kessie fi Kosonuutiin kan irratti gale kan ture. Cote d'Ivoire haala kanaan dorgommii keessaa kan isheen baatee roobii dhufuu Egypt Senegal waliin walakkaa xumuraatiin kan isaan waliin morkatan ta'a. Morkii kanaan taphattoonni taphataan duraanii Liverpool Sadio Mane fi akkasumas ammoo Mohamed Salah keessaa eenyutu xumuraaf darbaa kan jedhu kan eegamu ni ta'a. Fiigicha qaxxaamura biyyaa Ameerikaa Floridaatti sanbata darbee fiigameen
Maartaa Alamaayyoo injifannoo ishee kan irra deebitee kiiloomeetira 6 dubaraa umurii 20 gadiitiin Maartaan injifachuudhaan meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf kan isheen argamsiistee shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa Beelgireeditti fiigamee injifattee kan turte Maartaan sanbata darbees injifannoo ishee kan isheen irra deebitee kan seenaa Ganzabee Dibaabaa fi Latisanbat Gidee kan isheen irra deebitee fakkeenyichaan Wasanee Asaffaa lammaffaa bahuudhaan meetii argattee atleetiin Yuugaandaa immoo naasaa kan isheen fudhattee fiigicha kiiloomeetira 10 dhiiraa ga'eessotaan immoo atleet Barriihuu Aragaawii meedaaliyaa meetii kan badhaafame atleetiin kun waggoota 3 walitti aansee sadarkaa sadaffaan xumuruu isaatii Taaddasaa Warquu afuraffaa Biiniyaam Maarii sadarkaa 6ffaan dorgommicha kan isaan golobanii fakkeenyicha atleetii Yuugaandaa Jaakoob Kiplimo tokkoffaa bahuudhaan atleetiin kun waggoota 2 walitti aansee dorgommii shaampiyoonaa qaxxaamuraa addunyaa kan injifatee fiigicha kiiloomeetira 10 dubaraa ga'eessotaan immoo atleetiin Keeniyaa Negeetichi kan isheen injifattee atleetiin Itoophiyaa Sannaayit Geetaachoo immoo naasaa kan isheen Itoophiyaadhaaf argamsiistee walitti kennuu wal makaatiin immoo atleetonni Itoophiyaa sadaffaa kan isaan bahanii atleetonni Awustiraaliyaa fi Firaans walduraa duubaan warqii fi meetiin badhaafamaniiru. Yeneenesh Shimakkit sadarkaa 5ffaan dorgommicha kan isheen xumurtee shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa kana Itoophiyaan Keeniyaa ta'uudhaan sadarkaa 2ffaan kan isheen xumurtee Keeniyaan warqii 3 meetii 4 fi naasa 2 meedaaliyaa 9 sadarkaa 1ffaan kan isheen xumurtee Itoophiyaan ammoo gareedhaan meedaaliyaa warqii 2 argachuudhaan waliigalaan warqii 3 meetii 2 fi naasa 2 meedaaliyaa 7 Keeniyaa ta'uudhaan sadarkaa 2ffaan kan isheen xumurte. Odeeffannoo atleetiksii biraattoon darbuu maaraatoonii Jaam kaleessa Chaayinaatti fiigameen Ruutiyaa fi Daawit Waldee atleetonni kunneen injifataniiru. Murkii dubaraatiin Ruutiyaa sadarkaa 1ffaan kan isheen xumurtee dorgommicha xumuruudhaaf sa'aatii 2 daqiiqaa 22 fi maayikiroo sekondii 45 kan isheetti fudhatee Masarat Ababaayyoo akkasumas immoo Fiqirta Warrataa sadarkaa taanuu 2ffaa fi 3ffaa qabachuudhaan kan isaan xumuranii dubaraan atleetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa kan isaan dhuunfatanii dhiiraan ammoo Daawit Waldee sadarkaa 1ffaa bahuudhaan kan inni injifatee sa'aatii 2 daqiiqaa 9 fi sekoondii 18 kan itti fudhatee Hayilamaariyaam Kiroos sadarkaa 2ffaa Addisuu Gobanaa sadarkaa 3ffaan dorgommicha kan isaan xumuranii dhiiraa fi dubaraan atleetonni Itoophiyaa dorgommii maaraatoonii Jaam kaleessa fiigameen sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan Koorniyaa Lachuunuu dhuunfataniiru. Fageenyichaan atleetota Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa gidduu garaagarummaa sekoondii 4 qofatu ture. Odeeffannoo biyya keessaa xumuraattoon darbuu CB Premier League Itoophiyaa torbee 14ffaatiin sanbata Bahar Daarii fi Madden gara injifannootti kan isaan deebi'anii Faasil ammoo yeroo jalqabaatiif Premier League Itoophiyaa bara kanaatiin kan inni mo'atame goolii 2-0 Buna Itoophiyaatiin kan mo'atame. Faasilii Zalaalam Abaatee fi Abubakar Addaamu goolii injifannoo kan Buna Itoophiyaa taphattoota galchanii gooliin Zalaalam ofirra garagaruudhaan galche hawwattuudha kan turte. Faasil yeroo jalqabaatiif bara dorgommichaatiin sanbata darbe kan inni mo'atamu qofa osoo hin taane liigichaan yeroo jalqabaatiif fi goolii 2 kan irratti galee torbee 14ffaatiin Faasil Buna Itoophiyaatiin harka kan inni kennate. Tapha biraatiin Bahar Daar taphoota 5 booda Machaal goolii 2-0 injifachuudhaan qabxii 3 kan milkeeffate. Fiqir Maariyaam Alamuu fi Girmaa Disaasaa gooliiwwan injifannoo kan Bahar Daar galchaniiru. Istaadiyeemii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti ammoo baankiin daldala Itoophiyaa fi Hadiyyaa Hosaanaan waliin morkachuudhaan goolii malee adda kan isaan baanii. Madden goolii 2-1 Walaayittaa Dichaa injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e. Walaayittaa Dichaan goolii Teediroos Hayilamaariyaam galcheen dursaati kan ture. Barakat Kaalebii fi Buruuk Mulugeetaa Maddenii fi goolii galchaniin Madden taphoota 4 booda kan injifatee torbee 15ffaan Premier League Itoophiyaa kun kamisa
dhufu kan eegalu ta'a Premier League Itoophiyaa kan hanga torbee 14ffaatti bunni Sidaama qabxii 29 walitti qabachuudhaan dursaatti kan jiru Nageellee Arsiin 25 Faasil 25 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti kan isaan argamanu goolii hedduu galchuudhaan ammoo Addis Gidee Baankii Daldala Itoophiyaa irraa goolii 7 dursaatti jira. Abeel Yaaloo, Abubakar Addaamuu fi Mahammed Abarraa goolii qixaa 6 galchuudhaan hordofaatti kan isaan jiranu.